السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتوتا في جالسنتوني هردفتوني برسيسا رماب. الحمد لله يعني لقى كوت نجاني في خنجر الله هنك بجارا بك جرتن مرة سناقو. إذا دعوتن كيا فيديو الراهن كيستي وانا نسم برسيسو. حالا بالبلا كيسن أورجينالا تاو فيكي تاو أدتبا فتشو زندسن يوكين بيكو زندسن نسم برسيس. إذا دعوتن كيا بالبل فيكي دا كوني بايتو غرغرما جرا نموت بايتو بالبلا فيكي دان شودمو تريچو دنيغلا. akkuma isa orjinaalaa jira wanti hundi isaadha akkuma orjinaalaati garuu keessa isaadha orjinaalaa miti jechuudha isinii gala kanaafuu bilbila yeroo bittan tahee immoo bilbila qabdan tahee cheekii godhatuun adda baafachuun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha isinii gala egaa daawwattootaan kiyya warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawwataatan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagtinaadha yeroo sabiskiraaybii gootan barumsni asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikaationii san kilikii itti godhaa achi booda ool kajeturra kaayyadhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha waan isin deebi'e baradhaadha waan gaafii isinitti immoo komentii jalatti nu barreessadha maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuun dagtinaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti na faana turaan hordofaa isiniin jaa hayyee daawwattootaan kiyyaa haalli bilbila keessan orjinaala tahuu cheekii itti gootan jechuudha yookiin bilbila bittan tokko jechuudha yeroo bittanitti daruurii bilbila keessan cheekii gochuun dirqama jechuudha isin galee namoota baay'eetuun bilbila feekii bitee shawwadamaa jira jechuudha kanaafuu akka shawwadamne haalli bilbila orjinaala ta'utti biyyatan jechuudha bilbila keessan mataraa gadini buutanii siitingirra ni galtanii achi booda gadirra ni buutanii asaakira dhumaa jechuudha about poon ka joorratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan maqaa bilbila keessanii isinii fida ammallee jalatti jechuudha aayimii bilbila keessaniitti isinii fida jechuudha isinii gala aayimii jechuun lakkoofsa asirratti argaa jirtan kana jechuudha amma wanti gochuu qabdan jechuudha lakkoofsa kana aayimiin lama jechuudha kanuma awwalaa kana kooppii godhatan jechuudha isinii gala harkaan gadi qabdaniiti lakkoofsa kana haala kanaan oggaa harkaan sekoondii tokko gadi qabdan ofiif kooppii ta'a jechuudha. Achi booda yeroo haala kanaan lakkoofsa kana kooppii godhatanii raawwatan jechuudha as keessaanii baatanii. Achi booda kiroomii keessan yookiin intarneetii keessan irra galtan jechuudha. Google kiroomii jechuudha. Achi booda haala kanaan Google irratti jechuudha. Asirratti bakka seerchii kanarratti jechuudha. Aayimii info jettanii barreessan jechuudha. achi booda haala kanaan websaayitii kana isinii fida asirratti jechuudha aayimii info ka joorratti kilikni gootanii achi booda asirratti enter aayimii ka joorratti sanduuqa kana keessatti jechuudha harkaan yeroo tokko gadi ni raggattanii achi booda peestii kilikni gootanii aayimiin bilbila keessanii sun asirratti isiniif ba'a jechuudha isinii galee achi booda cheekii gochuun duratti jechuudha raayit kanarratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan suuraalee sirratti isin filachiisa jechuudha isinii galee haala kanaan suuraa garaagaraa isinii fiduu mala amma kun waan dabbaaba filadhunaan jechuudha boqorree jechuudha yookiin dabbaaba motorsaayikilii haala kanaan ni filattan jechuudha suuraa inni isinii fide isin keessaa jechuudha isinii galee suuraa asirratti baase kana keessaa filattanii achi booda verify click gootu achi booda yeroo haala kanaan raayit kana isiniif kaa'ee jechuudha cheek jettan click gootu jechuudha achi booda obsaan eeggattan jechuudha yoo orjinaala ta'e jechuudha waa'ee jawwaala sanii guutumaa guututti isiniif baasa jechuudha isin galee kun haaluma asirratti amma argaa jirtanii jechuudha suuraa bilbila sanillee haala kanaan isiniif baasa jechuudha yoo orjinaala ta'e jechuudha isin galee bilbili kiyyuu amma kana jechuudha haala kanaan gadira deemtaniiti waa'ee isaadhaa hunda beekuu dandeessu jechuudha kun amma haaluma asirratti argaa jirtan kana jechuudha isin galee haala kanaa waa'ee bilbila kanaa waa'ee baxaariyaa isaadhaa hamama akka tahe hundumaa isinii baasa jechuudha miimoorii geegaa isaadhaa mee akka tahe wama hunda isaadhaa hanga tahe jechuudha hunda waa'ee bilbila kanaadha asirratti tartiibaan tarreessaan isiniif kaahaa jechuudha haala kanaan hubachuu dandeessan jechuudha yoommoo aayimii kanatti naxxanii haala kanaan isiniif baasuu dhabe jechuudha maanaatu bilbilli keessan feekiidha jechuudha isinii galee
egaa daawwattootan kiyya haala kanaan bilbila keessan feekii tahuu orjinaala tahuu adda baafachuu dandeessanii barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti dhaataa viidiyoo keenya namni baay'een argaa kan raafatamu laayik sheer gochuun dagatinaadha barumsa birootti naga walti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.